السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyyooroonni taatan hundi keessanuu har'a waan ajaa'ibaa isinii fidee dhufe nyaata bareedaa wayii hojjetu hedaafuun kun akkanatti akkuma argitan kuduraan as jira maal dalagu hedduu kaayaa shunkurtii timaatimii qaaraan kaarootiin walitti daraddaramee foon wajjin asiisin fuuldura taa'ee jira. maal hojjetu hennaa waan akkaan bareedaa wayii hojjetu hennaa haala kanaan qopheeffannee nyaata isinii dalagu hennaa har'a jechuudha. Foon dhiqannee jirraa eegasii distii keessa kaayannee jirraa akkuma agar qimamiiwwan akkana fakkaatu kana shungundi foonirra kennee foon kanaan qimamiiwwan itti gooneetiniin distii argitanii itti gadi qadaadame qilleensi kan hin baasne san waan ta'eef akka dafeetiniin naa bilchaatu waan barbaaduuf fi akkanatti walitti godheetiniin eegasii hin qadaadaa eega qadaadeen booda dammoo daqiiqaa 30 ibiddarra tursiisee achiin baasee haala itti dalagu isinitti agarsiisaa sana. Distii kenna haala kanaan ibiddarra kennee itti qadaannee haga daqiiqaa 30 eegnaa eegasii dammoo shunkurtii akkuma agartan eegasii shunkurtii kennaa addaan ciccirannee tiniin haala kanaan bareechifannee eegasii dammoo kaarootii fi qaaraa gugurdaa kana jechuudha kan nama hin gubne haala kanaan kun akkuma agartan kana xixiqqeeffannee murannee jirra. Asitti immoo ruuza xixiqqeeffannee jirra. Ruuza daqiiqaa muraasa bishaan keessatti isaa dhiqnee eeggachiisneen booda daqiiqaa muraasa bishaanii keessatti dhiisna maaliif akka inni walitti nu jalaan buquuf nuti jechuudha. Haala kanaan hin dhiisna eegasii shunkurtii kenna timaatimii kenna qaaraa kenna haala kanaan kunoo shunkurtii itti naqannee jirra. Shunkurtii kenna dammoo xixiqqoo godhannee shunkurtii kenna haala kanaan kunoo namitti godhannee jirra. Achiin booda qaaraatti goonee timaatimii itti goonee baharaata naannoo itti goonee jirra. Haala kanaan qulullitti godhannee waliin dhufnee kun akkuma agartan wanna hundaatti naqnee jirra. Eegasii qululle'amee geeffamee yoo jedhee foon itti naqnaa jechuudha. Akkuma beekamu foon kan dura bilchaate waan ta'eef daqiiqaa muraasa shunkurtii wajjin fi qimamii isaa waliin walitti daballee eegasii bishaan itti goona. Haala kanaan sooqidda. Haala kanaan kunoo bareeddee tiniin jirti daqiiqaa muraasa itti qadaadannee eegasii dammoo ruuza itti goona. Nu waliin daawwadhaa gama carrashaa jechuudha. Eegasii kunoo haala kanaan ruuza itti naqannee ruuzni keenya akkana jira. Haala kanaan baaduu keenya qopheeffannee jirra. Kiyaara waliin walitti daballee haala kanaan dalagamaa jechuudha. Eegasii kunoo nyaata keenya keeffannee jirra. Kabsa foon wajjin ka dalagame haala kanaan bareedee as bahee jira. Waliin nyaanna koottaa sanin zannaa nyaanni kun dhugaa hedduu bareedaa hedduu mi'aadha. Haala kanaan hojjedhaatiniin qopheeffadhaa itti fayyadamaa isinin jedha. Nyaata haalaan bareedaadha garuu na jalaa gabaabbate waan ta'eef guyyaa biraa dammoo dheereessee bareechisee isinii fida isinin jedha. Ammaaf haga kanuma waliin daawwannaa jechuudha. Foon kabsa waliin ka dalagame jechuudha. Ruuza waliin haala kanaan bareedee miidhagee dhugaa isinitti himuuf hedduu mi'aawaa hedduu tokko jechuudha. Innaa baaduu kiyaara wajjin jazara wajjin illee yoo gootan waan kan hedduu bareedaadha jechuudha. Kaarootii waliin illee yoo gootan hedduu mi'aadha. Isinitti ala haala kanaan hojjedhaa itti fayyadamaa isinitti ala ka itti aanu dammoo bashannanaaf baanee jirra ala jirra. Ka bashannanni keenya achi siqu haala kana haala argitan kanaan haala argitan kanaan bashannana keenya har'allee itti fufnee jirra. Bashannanni keenya kun yoo isinii tole like subscribe share gochuu hin dagatinaa sanantadha. Har'ammoo nurraa bareedee jira akka waan dhiiga xuuxnee baanee fakkaanna ka hidhiin akka jiru jira. Kaameraatu akka na godhe malee ani chaapistingii haganan dibanne garuu kaameraan akkuma jiru chaapistingii kiyya bataam itti guddaa godhe ala keessallee waan deemaa jirruuf hedduu na diimessee an diimtuu miti asirraan ifama naa go'aatiin jechuudha.
hedduullee na diimessee jira kaameraan akkuma agartan kana. Haala kanaan mana uffataa wayii seennee jira. Manni uffataa sun hedduu bareedaa isin jedha. Garuu nu ala jirra haga silaa seenuu henna seennee isinitti agarsiisna. Keessi Billaajoo jechuudha. Duhaa kana keessatti bakki Billaajoo jedhamu kun hedduu bakka bashannanaa bakka bareedaa wayiiti. Innaa akkasitti isinin jedha. Kana dhiisnee amma nu keessa seennee haala keessa jiru isinitti agarsiisna. Uffata babbareedaa waan akkaan namatti tolutu jira. Deebi'ee deemuun keessi isaatu gubbaan isaa waaqa fakkaataa jechuudha. Akka waan argitanii ala keessa deemtanii isinitti fakkaata malee waan mana keessa deemtanii isinitti fakkaatu jechuudha. Bishaan hedduu waan akkaan kana jee isinitti himuu miti waan babbareedaatu achi keessa jira. Saniifuu nullee karaa qabanneetiniin achitti baanee akkanatti suuraa kakka'aa minqirqirri jedhaatiniin jechuudha. Poolisiin dhufeetiniin akka gaamma nun goone. Innaa akkasitti kunoo akkuma nama argitanii waraqaa qabu akkuma nama onnaa qabu akkanatti keessa bashannanuu jirra. Deemnee jirra keessa seennee isinitti agarsiisna. Alli kunoo akkanatti bareedaadha. Keessi isaa dammoo akkam akka inni fakkaatu isinitti agarsiisna. Bakka magariisaa bakka argitanii mukkeen margi ni jiruu fi bakki immoo qilleensi isaa hedduu bareedaadha. Keessi isaa dammoo kunoo akkuma agartan haala kanaan bareedaadha. Bishaan qaba. Bakka bashannanaa bakka argitanii nyaata dhugaatii itti dhugdan barbaadan uffata itti bitattan waan akkaan barbaadan wanni hundi as keessa jira. Wanti hundi garuu wanti hundi as keessa jira jennaaniin as keessaa bitanna jettanii maallaqa keessan achuma keessatti akkan cafacafne jechuudha. Warroonni diiyaaspooraa biyya biraatii dhuftan yoo jiraattan koottaa bakka kana jechuudha. Yoommoo warri biyya keessaa jiraattan kaayin beeytanii ani isinittiin himu garuu bakka kanatti warra argitanii maallaqa gurguddaa qabutu asii waa bita malee waa wuddii uffanni isaanii yookaan meeshaan isaanii as keessatti baxaamiti wuddiidha dhugaa dubbachuu fi innaa haala kanaan garuu akkuma agartan waan bareedaatu jira. Hedduu suuqii babbareedaatu jira. Suuqa warqiin hin jira, oka uffataa hin jira, kan caammaa hin jira. Daa'imandii hin jira. Maali wanti hin jirre jiru as keessatti wanti hin gurguramne hin jiru isinin jedha. Akkanatti baanee fataa zanaa ofirraa jennee jirra. Haala bareedaadhaan ofirraa zanaa jedhaa jirre. Kaameeraa kaafumaa kiyya waraabaa jira. Asitti akkuma agartan kaameeraan namatti kennadhee na waraabaa jedhe garuu seeraan na waraabne isinicha na aarsanii jiran suuraa isaan seeraan na waraabuu dhabuu isaanii jechuudha. Anuma qofa bichaa kaasanaani garuu suuqa waliin meeshaawwan waliin haana kaasanii barbaadee ture. Garuu kaameeraamaan maafi faayidaa? Kaameeraamaaniin faayidaan qabu bakka seeraan na waraabne na aarsee jira. Waan inni seeraan na waraabuu dide waan seeraan na waraabuu didaniif jechuudha. Innaa haala kanaan bakka wanta tokkoyyuu agarsiisuu hin dandeenye jechuudha. Sababa kaameeraatiin jechuudha. Akkuma agartan garuu waan akkaan bareedaatu fi waan gaariitu as keessa jira. Koottaa daawwadhaa warri duhaa keessa jirtanii warri magaalaa tana keessa jirtan. Magaalaa duhaa biyya jaalala. Kaamtuu Qatar akkana jirti kunoo warroonni dhufuu barbaadan koottaatiin shambaa. Namni akkamiittuu dhokatee miira isaa sobee jiraata dhugaa simachuu. Suuraa ka'uu barbaade minqir jedhaa jira. Asitti immoo mana keessaa yoo hin baane mana keessa turree bahuu fi osomoonnaa jennu tiiktookii waraabee akkana gadhiisee isinin jedha. Garuu asitti immoo gara biyyaa galuu edda jedhee sobeetiniin viidiyoo waraabee gadhiisee eegasi namni laayik bagara nagaan galii nagaan rabbisee haa galchuu minaamin du'aayii hedduu naa godhan isaanii jedha. Hedduu galatoomaa warroonni du'aayii naa gootanii warroonni nagaan galii naan jettanillee hedduu galatoomaa salatsadha. Ani garuu galuu hin heedu duhaa gadhiiseen deemuu Qatar I love you Qatar yenee maarinee wudd ishee kaayisin akka galuu barbaadaniif hin galwaan immoo hundee Qatar onnaa jijjiiree jira ishee bakka zinziraa miti ejensii kiyya jijjiiree jira Qatarii ta'ee jira kana booda not Ethiopia I am Qatar jechuudha.
እና kaamtuu qatar warroonni qatar dhufuu barbaadan achumaan immoo waan xiqqoo garaa kenna ifannu jennee maal nyaanne shaayii fi boonbooliinoo xallabannee waan argatanii birrii teenya israafanuun goone waan xiqqishuu jennee akkanatti afaan banee hamma godhee nyaadhee jira akka nama beela'ee jechuudha garuu beela hin qabu haa ta'u hunjiraa biti bakka zanaa ofirraa jechuuf haasaa turre bakka kana haala kanaan isinin like subscribe share naa gochuun dagatiin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh haga viidiyoo biraatiin wal argu